dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtani Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Mediaan marii obbo Gaaddisaa Muummichaa waliin godhaa ture. Kutaa lammaffaa kan xumuraa kan dhiyaadhaa hordofaa isiniin jenna. Kanuma wal qabateeti yeroo ammaa kana biyya sana keessatti Itoophiyaan akkuma ka'umsa rakkaafnee ajjeefamuu Haacaaluu booda toofteeffameen hidhamtoota siyaasaa hedduu hooggantoota Oromoo namoota hedduu hidhaniiranii namoonni hedduu hidhatti dararamaa jiranii fitii yookaan waa'ee sanaayyuu mirgaa silaa isaanii kennamuu qabu hunda sabramanii mirga dhoowwatamanii jiraataa jiru mana hidhaa keessatti gadadoo adda addaatiin miidhamanii keessa jiranii jechuudha. Yeroo kanatti immoo akkuma argitu bilisiginnaan gama TPLF titti illee jaarrolee ergattee jirti. Wal mari'anna waan jedhu mari'iin xumuramaa ka jedhu jaarrolee abbootii amantaa fi beektota atileetota namoota hedduutti erganii jiranii Dabratsiyoon fa'aa waliin Dr. Dabratsiyoon fa'aa waliin mari'atanii wannoo jechuuf deemu akkasumas deebi'eeti waliigaltee marii biyyoolessaa geggeessuuf deemu kan kana dura Jawaar fa'aa jedhaa ba'ee nullee siyaasaan Itiyoophiyaa kan furamuu danda'u lolaan yookaan walitti dhukaasuun yookaan walitti wal ajjeesuun osoo hin ta'in waliin teessuma tokko irratti dhufanii mari'atuun furamaa jedhaa turreerra kaleessa jechuudha. Isa kana yeroo ammaa dhiibamee gara marii biyyoolessaatti addunyaan illee kana dhaamaa baateetti gara sitti dhufuu fi yaadamee amma yeroo ammaa kana ajandaan guddaan bilisiginnaa isa kana ta'ee jira jechuudha. Araara namni jibbu hin jiru, mariin jibbinu. Ka jedhaa jirruyyuu nu wanti nu jedhaa jirruyyuu isuma kana. Hidhamuun ajjeesuun biyyarraa bari'uun furmaata hin fidu. Namni kana argitee namni biyya tokko waliin bulchu namni maasaa waliin haamu haamtuu waliin saamuu jedhan. Kanaaf waan mari'atamu kana nullee jibbiinsa hin qabnu garuu waan tokko otu jira. Hidhamtoonni mariin kun mariin biyyoolessaa kuni mariin amma akka waliigala biyyattii naannoo Tigraayis dabalatee yoo isaan tole jedhan waan tole jedhamu natti hin fakkaatu yoo isaan tole jedhan isaanis dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran osuma isaa achi jiran geggeeffama jettamoo mootummaan maal godhuu qaba waan kana hidhamtoonni kun qaama marii biyyoolessaa kana ta'uu qaba. Isa kanaaf mootummaan immoo ilaalcha akkamii qaba waan kana godhuuf immoo fedhii qaba mee yaada kee fi asumarra dhaamsallee waan mootummaaf dhaamtu jiraate. Isuma kana mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu isaanumtaa deebisanii waan gochuu qaban isaantu beeka. Garuu amma wanti lafa jiru tokkotuu fi kan addunyaan illee itti dhiibaa jirtu akkanatti fakkaatutti TPLF dabalatee marii biyyoolessaa isa jedhamu kanaadha jechuudha. Mariin biyyoolessaa kun yeroo baay'ee gaafatamaa ture keessumaa karaa Profeesar Mararaa baay'ee gaafatamaa ture baay'ee dhiibamaa ture karaa adda bilisummaa Oromoo illee akkasuma gaafatamaa ture dhiibamaa ture jechuudha. Namichi amma waa yaadu hin beeku muummichi ministeeraa ta'e waa kana hunda kan gufachiisaa ture isaa fi warra isa jala hiriiran kan akka Gimboo Sabaatti Kaleessaa Izeemaa Har'aa diina qabsoo Oromoo diina qabsoo sabaa fi sablammii warra sirna qeenxeraa fi Oromoo balleessinu malee Oromoon gaafana ni mana hidhaa keessa jiru
bilisa ta'uu qabnaa hin gabroomne mirgi keenya kabajamuu qaba jedhanii. Inni kun gaafa manadhaatii ba'u akkanii siyaasa keessa seenuu fi dhaaba siyaasaa dhaabe akkanitti qabsaa'u na taasise. Yoo kanan taane bari biyyattii kana keessa jiraachuu hin dandeenyu biyyattiin tuni baduuf deemti. Oromoon yoo mirga ofii gaafate yoo nan ufiinan of bulcha jedhee yakkamaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo irratti qabsaa'uudhaaf inni kan jaarmaa siyaasaa ta'e. Isa tuyyuu warra kana tuyyuu mariin biyyoolessaa kun akka hin gaggeeffamne Abiyyi wajjin gufuu ta'e durumarraa kaasee didamee kan keenyas dhaabni Oromoo dhiibamee akka jiru kanatti jira jechuudha. Haa ta'u gaa amma sadarkaa kana ga'anii isayyuu wanni isa baasu gaa maal akka ta'e isatu beeka akkuma sila na gaafatte. Mariin biyyoolessaa kun akkam ta'uu qabaa isa jiru irratti. Tokkoffaa mootummaan ce'umsaa mootummaan kun gadi bu'ee mootummaan ce'umsaa kan hunda hammate ijaaramuudha qaba. Kanaa wajjiniinuu hidhamtoonni mana hidhaa jiran gadhiifamuudha qaban hidhamtoota siyaasaatiif namni har'a biyya sana keessatti hidhamee jiru Oromoon keessumaa biyya sana keessatti hidhamee jiru hidhamtoota siyaasaati. Isaan kun adda duree tokko malee waa tokko toduu hin seenamin gadhiifamuudha qabu. Mootummaan kun qixxuma kafaa'oo, qixxuma abaa'oo, qixxuma jaarmiyoolee biraa gadi bu'ee isaanii wajjiniinuu mootummaa ce'umsaa ijaaramee sana booda mariitti deemamuu qaba. Inni gara biraati Tigraay bilisoomteerti kun homaa waan Eertiraan hojjechiisu hin qabu. Yoo isaanummaan dantaa gara biraan argadhaa laata akkuma bara bosona turanii wayyaanee haarinat Tigraay jedhanii jalqabanii booda Ihaadeegin ijaaranii nutu abbaa itti ta'a Itoophiyaa tana jedhanii dhufan sana yoo ammas waan gara biraa yaadaniin alatti har'a Tigraay biyya bilisa. Har'a TPLF wanti gochuun ishiirra jiraatu Itoophiyaa wajjin jiraannu namoo Itoophiyaa wajjin hin jiraannu uummata Tigraayiif riifarandamii dhiyeessuu qofa. Uummata Tigraayiif riifarandamii dhiyeessuu qofa. Isa kana faana biyyattii sana wajjiniinuu haasa'uun yakka amma guyyaa irraa irratti hojjetame kan kisaaraa amma guyyaa irraa irratti hojjetame kan kana keessa gaafachuu dandeessi sanarra waan ishii daangessu waan jiru natti fakkaata. Marii amma godhamu kan. Garuu kan Oromoo fi sabaaf sablammiin biyya sana mootummaa kana gadi buuse mootummaa ce'umsaa ijaaree mootummaa ce'umsaa sana keessatti mariin biyyoolessaa gaggeeffamuutu isarra jiraata. Isa kana keessatti asumaan akka Oromootti wanti hin jedhu Oromoodhaan. Oromoon gaaffii isaa amma kiliir gochuutu isarra jiraata. Gaaffii isaa qulqulleessa lafa kaawwachuutu isarra jiraata. Oromoon biyya mataa isaa ijaarrachuudhaaf hanqina tokko hin qabu. Lafa qabeenya qabu, lafa biyyattii sanayyuu jiraachisaa jiru. Nama uummata miiliyoona hamma 60tti lakkaawamu qabuudha walakkaa biyya sana. Uummata gahaa gaheessa qaroo qabuudha kan biyyattii sanaaf jaarraa darban kana keessatti dhumaa ba'e maqaa biyyattiin sun Oromoo nyaachaa laal akka biyyaatitti Oromoo nyaattee Itoophiyaan tuni Oromoo irratti jiraatti. Namni keenya immoo Itoophiyaa sana jiraachisuudhaaf Oromoon immoo lubbuu isaa dabarsee kennaa ture. Lola Eertiraa fudhadhu, lola Xaaliyaanii fudhadhu. As deebitee immoo Itoophiyaan tun Oromoodhaaf maali yoo jette aadaasaa, afaansaa, seenaasaa, lafa isaallee maqaa jijjiiru, lafa isaallee maqaa jijjiiranii maqaa Amaaraa godhanii har'a lafa sanarratti lolaa jira. Lafa Oromoo maqaa Kiristinnaa kaasanii lafa sanarratti lolaa jiran. Kanaafi Oromoon biyya ofii ijaarrachuudha qaba. Gaaffii isaa kiliir godhe kiliir qulqulleessee lafa kaa'ee Oromiyaan ijaarradha jedhee ka'utu isarra jira. Isa kanaaf immoo mootummaan ce'umsaa ijaarame sana keessatti Oromoon hiree ofiin murteeffachuu riifarandamiif dhiyaatu qaba. Akkuma warri Tigraay godhan kan jechuudha. Oromoon haga sanatti deemu isarra jira.
Sanaan alatti ilaala. Itoophiyaa tanaa wajjiniinuu akkamittiin Oromoon jiraatani boleessa kiyya bara 2018 raawwate. Akkamitti yoo naan jetta taate warraaqsa lola fincila bara darbe kana keessatti dhala Oromoo 5,000 ol qaroodha beeku warri dhuman kun. Warra akkasumaanitii miti. Qaroo warra addunyaa jijjiiruu danda'an Oromiyaa miti Afrikaa jijjiiruu danda'antu kana keessatti dhume. Yuunivarsiitii keessaa baatee ijoolleen jechuudha. 5,000 gaafa jennee qoosaadhaa miti beeku. Kana goonee nuti Oromiyaa ijaarrannaa wayi jenne. Biyyattii sana keessatti walqixxummaadhaan jiraanna. Sirna federaalizimii qulqulluu sabdaneessaa ijaarree nus haguma dheerina keenya. Kan biraatis haga dheerina isaa waan qabnu walitti qabannee waliin jiraanna jedheeti injifannoo isaa sana dabarsee kennu. Injifannoo isaa sana dabarsee kennuuni yakka ta'eet taayitaa wajjin dabarsee kenne sirna Minilik kan nurratti deebisu ta'e jechuudha. Sirni Minilik suna nurratti deebisu ta'eet nurratti lola gara biraa dabsan. Finfinnee Oromoon irratti dhume sana keessaa nu baasan. Har'a namni waa'ee Finfinnee kaasu afaan Oromoo haasoftee Finfinnee keessa deemuu hin dandeessu. Waa kana hunda taaneet akkanatti wajjin jiraanna jenneeti wajjin jiraachuudhaaf carraa dhabne jechuudha. Kanaaf Oromoon waan barbaadu kiliir lafa kaa'ee mariin isoo jiraate maalin isoo jiraate akka kanatti itti deemuutu isarra jiraata. Yoo kana hin taane ammas yaadadhu Adam Kiyya. Lola gidduu kana walloo keessatti ta'e kun Oromoodhaaf dhaamsa guddaadha dhaamutu isarra jiraata. Oromoon akka bara Minilik sana harma muran dokumentari tokko OM irratti dhageessuuf kan hin beeku. Dhukkubsataa madeessaniit madoo hospitaala dhaqee hospitaala buusaniiti viidiyoo waraabaa qaqqalani. Oromoon barjaarraa kana keessa akkas taane sirni kun akkanatti harma nu muree. Harma nu muree sana innumti Oromoon biyya bulchu kuni shakkoodhaa jedhan yaa obboleessa kiyya. Akka Tasfaayee Gabra'aa boka Gadaa Gabra'aa fa'aa uume siidaan naannolee sun akka ijaaramu godhee sababa salamii walitti buusuudhaaf. Isa kana kan gochaa jiru Oromoodha kan ofiin jedhutu har'a biyya kana kan bulchaa jiru jechuudha. Kan akka Taayyee Danda'a. Kan akka Addisuu Qixxeessaa. Isaan kun inni kun yefaxaraa tirriitti jedhan. Warri bari sanyiin isaanii badeen bari warri harki sana muramu warri harmi irraa ciramee sanyiin sun itti fufee jira. Isa kana hin aadessitanii miti jedhani. Wallootti harma muran dheengadda. Haadha Oromoo harma muran konkolaataa irraa buusanii harma muranii ajjeesani. Yeruma sanaan argadhe dhaamsa naa ergite ijoolleen achirra. Qabadheen taa'ee dhukkubsataa ture beektaa ba'ees hin dubbanne. Garuu nama tokkotu dhaqee dookumentari hojjete achitti. Isa kana dhugaa Rabbii siin jedha sana duraan harkaa qabaan ittiin dhukkubsataa ture. Garuu gaafa inni miidiyaa irratti baasuuni dhugoonfadhe jechuudha. Inni garuu dhaqee achitti hojjete namni sun. Harma muraa har'alee nurratti dabalate. Isa kana kan fide maali? Otoo qabseefnee nuti Oromiyaa teenya bulfanna jennee taate sila harma muraa har'aan kun nurraa hanqata ture. Har'a sila Birgeedii Minilik nutti bobbaasanii maqaa itti moggaasanii beeki. Birgeedii Minilik itti bobbaasanii Oromoo Wallootti. Maqaa itti moggaasanii the so called Minilik Brigade isa santu armaa ayyuu mureera. Isa kana kan godhaniif maaliif? Seenaa bara sanaa. Seenaa bara sanaa maaliif isa kana himattu ammayyuu kun hojiraadha. Abbaa kiyya akkana ta'a maqaan Itoophiyaa tanaan jiraachuun saba sanaaf ammallee du'a biraa affeeruu waan ta'eef Oromoon humna gahaa qaba. Biyyi kun biyya isaati. Oromiyaa mataa ishee ijaarrachuudhaaf akka sanatti hirkat Oromiyaa barbaadu isaa godhee mariin itti dhufu kunillee jiraatu akkasitti itti seenuu isaa jiraata jechuudha. Inni gara biraa maalinni Oromoon humna fi jabeeffachuu qaba. Wannumti wal dhoksinuu fi wal goyyomsinuu hamma booda hin jiru. Oromoon kutachuudha qaba. Kan kutate immoo akkamittiin akka qabsaa'ee bilisoomu argamee jira jechuudha. Kanaaf kara marii amma biyyoolessaa jedhamu kanatti otoo hin deemini wantoonni kun lafarratti hojjetamuu qaba. Kutannoon kun jiraachuutu isarra jiraata. Kan ammoo seenaadhaan kan nutti himaa ture har'a qaaman keessa jira jechuudha. Har'a sana ta'aa jira. Har'a Oromoon waan kaleessa seenaadha. Isaan diraamaallee jedhanii maalillee jedhanii akkasii miti kan lafa kaan.
Har'a ammoo dhugaadhaan qaamaan keessa jirra aniifate. Kanaaf waa'ee marii kana ilaallatee akka kanatti yoo deemame gaariidha. Akkasittan ilaalaa ani jechuu barbaadeeni. Ayya ulfaadha. Sirriidha. Kanuma wanti jiru wanti ati lafa keette sirriidha hundinuu. Waan waliigala Oromoon hundi akkanatti yaadu qaba. Oromoo hundi kana godhuu qaba. Kana jechuu qaba. Kanaaf immoo Itiyoophiyaan immoo muummeen ministeera Itiyoophiyaa sobaa ka Itiyoophiyaa maali jalqabee jira mootummaan ce'umsaa dhaabateera. Maafi nu hoogganoonni kenna Mararaa Guddinaafa, Profeesar Mararaa, Jawaarfaa, Baqqalee Garbaafa, Daawud Ibsaafa. Kana dura mootummaa ce'umsaa kadhatamaa ture. ABO'niif KFO'n wal ta'anii mootummaa ce'umsaa dhaabaniira. Baga wanti ta'amu kanuma jechuudha. Oromiyaa keessatti jechuudha. Akka biyyaa isaanii akka biyyaatti osoo hin ta'in akka Oromiyaa keessatti mootummaa ce'umsaa kan ceesisu. Kuni hin deeggarra 100% deeggarra. Taa'ee danda'a hin qoosa itti qoosa. Maafi namichi suni waanuma nyaatumayyuu waan beekee nyaatu natti hin fakkaatu. Siyaasaan maali waa bu'ii argideen gadda interview beetiin bada eenyu gurbaa leellisaa jedhamu Faayisaa kana goote tokko arge gaafii wayii gaafatte. Asumatti gaafii wayii yoo isin gaafattu siyaasaa siyaasa attamii itti seente maal jetteeni jennaani an siyaasa aaree maalii akkas godhee maal ta'e jedhee waliin dhadhee jechuudha. Asumatti siyaasa aartee xiqqii fi itti seenuu irra moo namaa galee jennaan siyaasa aarii osoo hin ta'in maaliin godhamu ammuma bee jetteen hin beeku jechuudha. Waan kijiba jiruuf dhagaa jiranillee argitee ammuma bee akkas jettee jennaan aariin xiqqii wanti ta'amu hin jiru. Siyaasa aariif xiqqiin deemamu hin danda'amu. Maali taayeen yeroo baay'ee waan hin taane kana dura amma waa'ee mootummaa ce'umsaa ABO'f KFO'n labsan sana irratti yaada kaa'ee barreessee ture. Yaada sana kalee dubbisee ture. Wal dhabanii waliin galanii akka mootummaan ce'umsaa dhaabatu beekeera. Wanti galeeraa fi dirqama ta'a kun 100% ta'a. Kana walii gala jechuudha. Waan kalee dura kalee TPLF isin mo'atti TPLF dhiisaa uummataan lolaa jirtan malee waraana TPLF lolaa hin jirtanii jedhaa baanee akkasuma uummatatu duubaan gajaraan nu fixee nu dadhabsiisee baanee jedhanii jechuudha. Ofumaa afaan isaanii irraatii galan. Kanaaf ammallee jalqabeera taayeen kalee kana dura hin milkoofne mootummaa ce'umsaa Daawud Ibsaadhaan dhaabame hin milkoofne aangoorra wadhabanii modhaanii teessuma iyyuu kaa'ee 40 fi 60 fayyaa maal jedhaa kaa'ee kana irratti milkaa'uu hin laallaa jedha hin milkaa'a jedhaanan akkuma akka nama tokkootitti hin milkaa'a. Dhugamaa mariin biyyoolessaa mormiin qabu. Mariin biyyoolessaa nu akka sabaatitti akka namaatitti biyyattiin sun itti fufuuf biyyattiin sun akka biyyattiitti waliin jiraachuuf sabni waliin jiraachuuf mariin biyyoolessaa 100% barbaachisaadha. Gaafii nu gaafataa turre keessaa tokko gama mootummaa biyya bulcha ofiin jedhuutiin deebii argatuuf dhufaa jira jechuudha. Maafi mari'adhaa jedha mariin nama hunda hammate haa geggeeffamu jedhaa waan turreef deebiin hagadhaa mootummaa waan gaafatamaa ture harki micciiramee waan kana seenuuf qophii jalqabuu isaa argaa jirrallee dhagaa jirrallee. Inni kun jabaachuu qaba. Jabaatee itti fufuu garuu osoo Jawaar mana hidhaa jiru osoo Baqqalaan mana hidhaa jiru osoo Abdii Raggaasaa mana hidhaa jiru odoo Koloneel Gammachuu mana hidhaa jiru kunniin hundinuu ta'uu hin qabu.
jechuudha. Kanaaf wanti ta'amuu qabu yoo jiraate jara kana warra mana hidhaa jiran hooggantoota Oromoo warra Oromoon ani hoogganaa kiyyaa ani isaan jala yaa'a jedhu kana baasanii mariisisanii hundi isaanii yoo keessatti hirmaanne mariin kunini marii milkaayaa hin ta'u jennee amannaa jechuudha. Kanaaf yeroo kun ta'e argitee mariin suni bifa bareedaa ta'e bifa wal simataa ta'een deema. Yookaan immoo akkuma mootummaa ceemsaa bara 1991 san bara mallasi bara asii biyya chaarteraa keessaa Oromoon bahe sana wantoonni akkasii ta'uu deema jechuudha. Oromoon amma yeroon amma waan kanatti hirmaachuu diduudha. Eenyufaa hooggannoonni Oromoo ka ala jiran Profeesar Maraaraaniif Daawudillee waan kana guutumaan guututti didanii haga hooggannoonni keenya baatutti nutu mariin barbaachisa jedhaa turre garuu mariin kunini hidhuudha guutuu miti haa bayanii jedhanii yaa'anii taa'anii teessuma irratti biyyattiin sunini nagaya argatuu ka dandeettu gaafana jechuudha. Kana hin hawwinas maaf tokkoffaa nu nama takka yookaan nama lamatu biyya sana keessaa bahee biyya ormaa jira. Maatiin keenya harki 99 biyya rakkoo qabdu sana keessa jira waan ta'eef nu yeroo kamuu akka isaan yaadan sanitti kalallabnu nagaya lallabna. Nama najjeesinaa lallabna. Diimokiraasii biyya keessa jiru irraa baranne namni nama ajjeefne bu'aan isaa maali waan jedhu namni yoo walii gale bu'aa maal argata waan jedhu waan baranne waan argines waan argaa jirullee deebinee saba keenyatti dubbataa jirra malee waan akka isaan yaadan sanitti biyyi haa jeeqamtu nu bu'aa tokkoyyuu hin argannu. Yoo biyyi jeeqamte irra guddaayyuu nutu miidhamaa jechuudha. Tokkoffaa yoo biyya jiraatte nama sirraa du'e awwaalattee boottee jetta jechuudha. Biyya ormaa waan jirruuf namni keenya ka ajjeefamaa jiru haadha abbaa keenya awwaalachuu hin dandeenyu jechuudha. Nu miidhamaan waan ta'eef nu miidhama biyya sanatti ta'amu takkaayyuu hin deeggarru yeroo kamuyyuu hin deeggarru deeggarree illee hin beeknu jechuudha. Nama nu ajjeesaa jiru nu ajjeesinii dhiisi. Mirgi kiyya kanaa jedhaa itti himuu qabna malee. Kana kanumaan bira darbinee sagantaa keenya gara goolaa butte yookaan xumurti deemnaa isa dhumaa kana mee akkuma qoosaatti kaasnee bira darbinaa waa'ee filannooti. Mee isa kanatti odoon jedhiin mee dhumarratti isa kanarratti waa dabalu. Ay hayyeeshi. Ammallee waan Oromootiin dubbadhaan irra caalaadha. Laale amma Oromiyaan rakkoo guddaa keessa jirti. Oromiyaan rakkoo guddaa keessa rakkoo cimaa keessa kan galche immoo mootummaa isa warra mootummaa ofiin jedhee biyya bulchaa jiru kanaan. Oromiyaan mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudha qabdi. Warra mana hidhaa jiru qofaadhaa miti. Waraana ijoollee kaleessa beeki qeerroo harka duwwaa wayyaanedhaan lolaa turteetu har'a hidhatee bosona jira. Ijoollee kana Abiy shororkeessummaa irratti labsisiise. Isaan illee qaama kanaa ta'uu qabu. Gaheen mootummaa ce'umsaa kana keessatti adda bilisummaas haa ta'u, kafaawos haa ta'u, kan biraas haa ta'u, woboon waraanni bilisummaa Oromoo gaheen inni as keessaa qabu dura lafa kaawwamee Oromiyaan akka ofii barbaaddu sanatti meekummaa ce'umsaa akka amma jennu kanatti mootummaa ce'umsaa jalatti galuudha qabdi. Laal isaan diyaaloogii isaa godhani maalii isaa godhan adamti. Yeroo baay'een jedha Hayilamaariyaam Gammadaatu dhimmi Oromoo ammaan booda bofa garaa lixxee yoo itti gadhiisan itti lixaa yoo harkisan itti citaa jedhe. Habadan Hacaaluun du'ee Saamu'eel magaalaan marsanii mucaa umurii waggaa 17 magaalaan marsanii haadhaaf abbaa fuulduratti hiriyoota isaa ijoollee umurii isaa gadi fuulduratti rasaa isaan gombisanii
Jimma keessatti waan ta'e woboo jedhanii dhala Oromoo. Abiyyi yakki abiyyiin eeggatu waan gabaabaa sitti hin fakkaate. Yakka addunyaa irratti international criminal court isa dhaabbachiisu hojjete. Isatu eeggata abiyyi. Akka kanatti du'ee Oromoon mootummaa kana jalatti hin bulu. Isa kana nan dhugeeffadha. Diyaaloogin haa jiraatu hin jiraatin illee. Oromiyaan immoo inuma bilisoomte. Dhiigdee biyyattii sana jiraachisuuf turte. Dhala ishii dhabdee biyyattii sana jiraachisuuf turte waliin jiraachuuf turre hin taane miti. Inni kun ufiin of hojjetaa jira beeki. Dhiigaa caaluutu hojjeta isa kana. Dhiiga ijoollee kichuu karaatti hambisan kanatu hojjeta. Dhiiga ijoollee Oromoo mana hidhaadhaa baasanii ajjeesanii gatan kanatu hojjeta. Dhiiga ilmaan Oromoo doktoroota mana hidhaa keessatti hidhanii achii baasanii rasaasan ajjeesanii gatanii waraabessi karaatti nyaatu sanatuyyuu kana godha. Kanaaf Oromoon dura hojii mana isaa kan ofii akka isaa ta'utti yoo ta'uu baate immoo qabsoo isaatti jabaate itti fufuutu isarra jiraata. Jechuu barbaade kanumatti dabalachuu barbaade. Sirriidha. Baay'ee galatoomii ulfaadhu dhugaadha. Wantoonni adda bilisummaa waraanni adda bilisummaa Oromoo akka duraa soobamuu akka hin qabne jala murree kaa'uu qabna. Dhaamsallee godhuu qabna. Namoonni achi keessa jiranillee qaqqaroodha. Namoota sammuu qabanii doktoroota hedduutu itti makameera. Namoota ciccimootu jira jechuudha. Namni biyyattiin qabdu Oromoon qabdu hedduun garas jira. Maali kan akkuma amma dura KTPLF sana kaafne warroota BBC gaazexanyaa BBC akkasumas artistoonni moodelistoonni maaliin akkuma dhaqanii sabni isaanii du'aa jira kunnaaf wannoodha extra malee wannoo miti yaani dhaqaniititti waraana dabalaman akkasuma namoonni kennallee hedduun doktoroonni kenna qaqqaaliin namoonni baratan barsiisonni profeesoronni hedduu dhaqaniitti makamanii jiran waraana kana keessa jiru. Isaanillee qaama ce'umsaa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabatu keessaa qaama ce'umsa sana keessatti hirmaachuu qabaani anillee sirriidha kanan deeggara. Bakka bu'aa isaanii bakka buufatanii nama tokko nama lama sadii achi keessaa erganii marii kanatti hirmaachuu qaba. Maali tokkoffaa akkuma atu jette 100% wanti maali yeroo baay'ee Oromooni rakkoo guddaa kan itti fidaa ture qabxiin cimaa ati keetti keessaa pik godhee fuudhu tokko maali Oromooni gaafii isaa adda baafatee takka lama gaafiin kiyya kana jedhee beekuu qaba. Gaafii sanaaf deebii dhugaa kana jedhee argatuuf gaafilee kenna laakkofnee guddaa haga diqqatti lafa kaa'uu qabnaan walii gala bakka. Kun tokkoffaa hojiin guddaan hojjetamuu qabu guddaan Oromoof isa kana mata duree kanaa kun waliin nu galcha baay'ee dhugaa akka gaariitti irraa haasofte mee isa dhumaa mata duree dhumaa seensisaa mariin kennaa ka guyyaadhaa goolabuu dura waa'ee barbaachisummaan qabu sirri illee miti waan dhugaan taanellee nu akkuma argitanii anumas dabalateesis namoota hedduu garaagaraa filannoo sobaa filannoon hin jiru filannoon fulbaana 30 darbe bara 2019 achi dhumatee hin jiru gaafa kanan dhumataa jedhaa turre achi darbinaan filannoon sobaati filannoo wayitu hin jiru jedhaa baan akkuma sana oofamee kijibamee dhume amma filannoon torbaan lama dura geggeeffamee natti fakkaata haa geggeeffamuu baatuun beeku namoota sallafanii hiriira irra jiranillee argaa turre filannoon suni naannoo kamii geggeeffameen naannoo kana ebaluun mo'ate naannoo kana ebaluun mo'atamee waan jedhu fi akka durii peresentii 90 peresentii 96 peresentii 100 mo'adhee wanti jedhu wayii gadi kaba'uu hin argine jecha haarawatu bahee
namoonni biyyoo alaa jiran Itoophiyaatti qatti ilaallechi warroonni jedhan akka Dr. Maariqoos Baquuxoo nama jedhamu nama naannoo kennaati. Itoophiyaa keessatti akka Biraanee Galatoo fa'a Itoophiyaatti qatti ilaallechi warra jedhan sanii jechuudha. Warra Minilik itti fufuu qaba jedhan sanii. Kanaaf isaan sunniin illee haga imbaasii Ameerikaa naftanyaa sana dirasii deemanii achitti Itoophiyaa ነች ያሸነፈችው በምርጫው እዛ ነበርኩ በምርጫው ጊዜ እዛ ነበርኩ ያየሁት ዲሞክራሲያዊና ፍቲ ምርጫ ነው ጀዴ ከሃሰው ደገዬ ኢሳ keessatti wanti nama gammachiisa guddaan jedhe Dr. Maariqoos jedhe Maariqoos Baquuxoo nama jedhamutu jedhe jechuudha jechi isaa miidiyaa irra jira ከሁሉም ደስ ያለኝ ኢትዮጵያ ነች ያሸነፈችው በዚህ ምርጫ ጀደ እና ወንቲና ጋሉ ደበ ኢትዮጵያን ኤኑንን ኢትዮጵያን ፊላኖ ሞያቴ ሶኒ ኤኑ ሱዳን ወሊን ደርጎምትሙ ኤርትራን ኢጂፕት ወሊን ደርጎምትሙ ኤኑ አከሜም ሞያቴ ሜ አከሜ ወይ ወነ ለጋፊ ደማ ዲባቴ ኤኑ ወሊን ደርጎምትሙ አት ኢትዮጵያን Tole Galatoo beektaa amma waa'ee filannoo kana dhuguma dubbachuu dhufa siin jedha beeki. Baay'een hordofne. Yooma darbee natti bu'ee dhalatti baay'een hordofne. Isa Abiyyi Jimma dhaqee haasa'e tokkoon hamma tokko ilaalu obsee ilaale jechuun baay'ee ilaalu maaliif sobaa fi wanti duuba jiru waan gara biraa waan beeknuu fi maalan irraa buusaa jetta beektaa. Kanaaf waa'ee filannoo kana baay'een hordofne gara ufuma kooti akkuma ragotte yani Itoophiyaatti qaxxilaallechi Itoophiyaa ashannafechi namicha tuyi mucaa horii bobbaasee mucaan horiin jala midhaan nyaatani amma ishakke tari argeena lolinna yilaata jedhee abbaan akkuma argine ta'ee asii gaggaragalee maal jedhee mucaa mukarra qoree ilaala beektaa dhokate kottu abbaa kiyya sintuqu kottu jedheen de kottu bu'ii waanuma jiru sintuqu tana maaltu fideree jedheeni jedhe Itoophiyaan tiqaxxilaalchi Itoophiyaan turtee bara isaan waggaa miliyoona 3 jedhanii waggaa 100 jedhamu waggaa 150 jedhamtu Itoophiyaan turtee tiqaxxilaallechi dhumti tuni maalumaaf jala deemti beekwan maaliif Itoophiyaan akka itti fufuu hin dandeenye Abiyyi yaaleera hamma danda'ametti sirna jaraa sirna Itoophiyaa sana deebisuudhaaf yaaleera akka fufuu hin dandeenye waan galee fi hamma danda'ametti meeshii kana propaageet gooneet sammuu namaa keessaa baafna isa kaan immoo hamilee ijaarraa warra Itoophiyaa tanaan boo jechuudha. Itoophiyaa ashannafechi inni kunillee kanuma laal warri gara biraa warri dhugaadhaan Itoophiyaan sun akka jiraattu barbaaduuf Oromoo Itoophiyaadhaaf hojjetu. Egeree Itoophiyaa sanaatiif illee abjuu mul'ata ifa ta'e qaban mana hidhaa jiran. Har'a Itoophiyaa qeenxee Itoophiyaa sirna gonfoo sirna Minilik sanatu wal gahanii warra sirna sana leellisantu isaantu mo'ate. Kanaaf amma Itoophiyaan isaanii Itoophiyaa mo'atte jechuudha. Kana kan isaan amma kan Itoophiyaan mo'atte kan jedhanii kana mo'anne irra kana booda sirni amma federaalizimii sabdaneessaa jedhamu kuni kan amma naannoo Tigraayitti filatame kuni kan Oromiyaa kan Jawaar faa gaafataa jiran kuni baay'ee filannoon kan dhumate yoomseete gaafa bobbaa Jawaarii fi Piroofeesari Maraaraa Baqqalaa Garbaa jalqaban sana filannoon keessumaa Oromiyaa dhumate. Oromoon gaafa sana filate. Odoo akka sanaan itti fufee Abiyyi sagalee kan argatu. Paartiin Bilxiginnaa sagalee kan argatu Oromiyaa keessatti. Filannoon gaafa sana fixe. Egasii as kan jiru kana
kan warra sirna qeentee kana isa walitti qabaniiti isaanii kan dorgomes kan filatames isaanii eenyu wajjin akka dorgoman garuu hin beeku. Sila dorgommeen warra waan isaan deeman faallaa isaanii kana ideoloojii isaanii kana warra faallaa ta'e wajjin dorgomee dorgomanii ta'e Itoophiyaan gaafa sana mo'atte jechuu danda'u. Itoophiyaan isaan barbaadantu jechuudha. Kanaaf filannoon gaggeeffames hin jiru, kan dorgomames hin jiru, kan filatames hin jiru, Abiyyi humnaan taayitaa qabate duraanis filannoo taayitaa isaa waggaa tokko darbe gadhiisu sana isa sana dhugoomfachuudhaaf warra sirna qeentee wajjin jedhanii waan kana oofu malee filannoon hin gaggeeffamnes filannoon hin godhamnes dorgommiinis hin turre. Oromoon garuu kan ofii filatee jira. Kanam akkasitti ilaala jechuudha. Yaa. Illee filadheera ministeerri kiyya Jawaar Mohammad filadheera muummee ministeera hangaafa filannoo bee filadheera. Sanuma dhugaa keeti baay'ee dhugaadha. Maafi kana wanti kaasnee fi yeroo baay'ee diraamaan hojjetamu diraamaa si kolfisiisu Itoophiyaan ashannafechi Itoophiyaan ichi ashannafechoo jedhan Itoophiyaatu moo'ate eenyu waliin dorgomtee moo'atte ka jedhu yeroo baay'ee amma wanti wayii biyya Itoophiyaan biyya amire biyya waliin dorgomuu qabdi biyyi kaminni tarii Eertiraa oduun hin beekne Isaayaas dorgomeera biyya san dhufee hin beeku tarii dawullee danda'a meesa san isaanumaa dhiifnee dhugaa baay'ee akka gaariitti kaasnee waan hundaayyuu mee dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Miidiyaa marii obbo Gaaddisaa Muummichaa waliin godhaa turre kan guyyaadhaa gara xumuraatti deemnaa mee amma jechuun guyyaadhaa kana kaasnee mata dureewwan haga 2-3 kana keessatti kaafnee keessatti silaa osoo waan kaasuu qabu hin kaasin na hafe jettu yoo jiraate carraa daqiiqaa tokko si kenna mee itti dhiyaadhu yoo yaada addaa qabaatte. Yaa jechuun wanti hin kaasin waan natti mul'atu waan amma dubbanne keessa waan natti mul'atu kaasi jedheetiin abdadhaa garuu dhaamsi dhumaatiiti ummata keenya ummata Oromootiifan dhaamsa qaba. Tokkoffaa gadadoo bara baraa kana keessummeessuun yoom dhaabbata kan jedhu Oromoon of gaafachuutu sirra jiraata. Gadadoo bara baraa, gadda bara baraa, imimmaan boo'icha bara baraa yoom nurraa dhaabbata, yoo maal goone nurraa dhaabbata kan jedhu kana Oromoon of gaafachuutu sirra jiraata. Seenaa fagoo qorachuu yookaan seenaa fagoo warra fagoo bira deemuun sirra jiraatu Oromoon. Warra Eertiraa kaasaa turre gaafa qabsoo Oromoo kaasnu Oromoo maal ta'uu qabaa? Warra Suudaan kibbaa kaasaa turre itti ummata qabsaa'ee biyya ofii ijaarrate kaasaa turre. Achi fagoo hin dhaqnu seenaa fagoo hin deemnu waggaan nu lakkoofsisu baatii 8. Baatii 8 keessatti wannumti biyyattii sana keessatti ta'e fakkii ummata saba Tigraay fudhatee ilaalu sirra jiraata Oromoo. Har'a yoo xinnaate baatii 7 darbe 8 darbe xayyaaraa fi lafoo fi daboo waraana itti baname sanarraa gudeeddii haadholee irraa bilisa taatee Tigraay har'a Tigraay kanarraa bilisa. Sabni kun tokko ta'ee wal dhaga'ee warra hoogganoota isaa ajjeesan biratti fixan gadda dhiisee waan qabu waan harkaa qabu qabatee qabsoo isaatti hiriire akka kanattiin injifate mootummaan hamma humnaatti hidhatee fi hamma funyaanitti hidhatee fi ollaa biyya Arabaa dabootti karate suni hamma ragaa ba'uufitti jechuudha. Hamma ragaa ba'uuf kilaashidhaa fi jedhe waan guddaa miti. Kilaashidhaa fi kilaashina boqoncaraa hizbu የተከተከን ነው ያለው። ኦሮሞንስ ገደ በረበራ ኢሚማን በረበራ ከነራ ባውደፍ ፈኪ ከነ ጎደቴ ቀብሶ ሳቲ ሙዲ ሳ ሂደቴ ኢቲ ሴኑቱ ሰረ ጅራታ
waan bilchaatan lafa jira. Har'a dirreen Oromoo hundi dirree qabsooti. Dirreen Oromoo magaalli baadiyyaan dirree qabsooti. Oromoon beekaan wallaalaan jaarsi jaartiin keessaa alaa qabsoo kanatti hiriiruutu isarra jiraata. Yoo sana ta'e gadda kana keessaa ba'an. Yoo sana ta'e imimmaan bara baraa kana keessaa ba'an. Hacaaluu Awwaallee waggaa tokko guutuu bo'aa jirra, ammallee bo'aa jirra, nuu ba'uu didee. Jawaar mana hidhaa jira, Baqqalaa Garbaa mana hidhaa jira. Hayyoonni Oromoo umurii isaanii guutuu qabsoo kana keessatti raafamaa ba'an mana hidhaa jiru. Isa dhufummoo eenyutu du'aa herraqna? Eenyudhaaf wanya? Isa kanarraa hafuura baafachuudhaaf isuma fakkeenya baatii jaan darbe ilmaan Tigraay kan fudhannee qabsoo keenyatti hiriiru. Har'a diyaalooginis maalonis kan nu baasu yoo nuti humna qaban. Gargaarsas biyyas ijaarrachuu nagaas qabaachuu kan dandeenyu, tumsallee argachuu kan dandeenyu dura yoo nuti qe'ee keenya keessatti jabaanne, yoo nuti wal dhageenye tokko kan. Isa lammaffaa afaan faajjii mootummaan kun itti deemuufi afaan faajjii keessumaa warri biyya alaa kana adda bilisummaa Oromoo cicciraa turan, dhaaba Oromoo cicciraa turan galanii afaan faajjii isaan ummata keessa facaasan kana. Afaan faajjiin inni tokko mootummaan kun yoo kufee yoo Oromoon maal ta'aa waan jedhan qaban. Mootummaan kun yoo kufe Oromoon maal ta'aa odoon taane rakkoon isaanii nuti maal taanaati. Isaan jaala hiriirree warri jirru kun gurshaa kana dhabna eessa dhaqnaa. Isa kana garuu Oromootti himaa jiru. Oromoon bor maal ta'a. Har'a barnuuti kan taayitaa qabu. Har'a Oromoodha taayitaa kan qabu. Har'a taayitaa kan qabu warra Birgeedii Minilik Oromootti bobbaasee har'allee harma Oromoo muraa jiru. Finfinneetti gaangistarii bobbaasee ilmaan Oromoo Finfinnee keessa nagaadhaan ooltee akka hin galle gochaa jirudha kan taayitaa harkaa qabu. Oromoodhaa miti jechuudha. Isaan kun immoo kana jala awwaalamanii kaleessa Oromoo gananii kana keessa jiraachuu barbaadanii jechuudha. Isa kana fuudhaniiti Oromoon yoo kana dhabe yoo kana bu'e maaltu mootummaa qabna, waraana qabna, hayyuu gahaa qabna. Hayyuu gahaa hayyuu Oromiyaadhaaf miti bara. Oromiyaadhaaf miti Afrikaadhaaf. Warra addunyaa siyaasa addunyaatiin qabu. Isaan mana hidhaatii baasisu mirga biyya ofii kabachiifachuu gaafii ofii kiliir godhanii sanatti deemuu wareegama barbaachisu kaffaluudhaaf. Sanaaf qophaa'u. Inni guddaan Oromoon xiiqeffachuu danda'uutu isarra jira. Jarri kun xiiqeffatanii baatii 8 keessatti xiiqin isaan ilmaan Tigraay ajjeesanii hallayyaatti darban. Kan lubbuun kan bala waan xiyyaan xiyyitti baqa wal jedhan sanatuyyuu xiiqeffachiise jaarsa jaartii nama sooratama bahe kan mootummaa sana gane qabsootti deebi'ee akka qabsoo hoogganee waraana hoogganee akka injifatu taasise jechuudha. Xiiqii qabaachuu qabna. Xiiqiin Hacaaluu nu qabaachuu qabna. Xiiqiin ilmaan Oromoo karaa mana hidhaatti baasanii ajjeesanii gatan kun kan nu qabaachuu qabu. Mucaa andareejii umuriidhaa gadi baru ga'eessa miti mucaan sun nama ajjeese haa jennu yookaan immoo waan maqaa isaanitti moggaasan sana fudhate haa jennu oduma ta'e illee bare ittiin mucaa sana baasanii barsiisanii nama taasisu kan biraa kan ta'an malee magaala marsanii sirna faashistummaa akkasii dhala namaa irratti raawwatan. Kanaaf Oromoon amma qabsoo isaa jala hiriiruutu isarra jiraata. Keessaa alaa waan qabuun. Dhaabni kiyya asirratti dhaabni koo asirratti dhaabbate gaanatti fakkaata. Maaliif ho'aan deema yeroo tokko gaafa ni rakkoo kana keessa seenu abbaa kiyya. Dhugaadha. Ulfaadhu galatoomii dhugaadha sirriidha. Dhaamsa bareedaa Oromoo fi dhaamsa bareedaa dhaamte. Oromoo yeroo baay'ee hin dhaamna. Oromoon nuuma. Oromoo biraati miti walumaa dhaamna jechuudha. Walii dhaamna yoo jennu tokko ajajee tokko kana godhuu qabnaadha. Namaadhi nullee bakka jirru waan goonu waan dhaamnu kana hojii jijjiiruu waan jennu kanniin waan goonu kana saba keenyaa fi sagalee ta'uun saba keenyaa fi waan dandeenyu saba keenya cinaa dhaabbatuun itti fufuu qabaa. Dhaamsi dhugaa dhaamsa bareedaa dhaamsa kana caalaa dhaamsa addaa waan hin qabneef fi sagantaa keenya kan guyyaadhaa kanumaan xumurraa
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun ka hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Media marii obbo Gaaddisaa Muummichaa waliin godhaa turre kan guyyaa addaa kanumaan xumurraa atis obbo Gaaddisaa awaamicha Oromiyaa Digital Mediaan irra deddeebi'ee isinii godhe kabajtanii yeroo garaagaraatti toora Skype'itiin nu waliin marii godhuu keessanii fi ulfaadhaa horaa bulaa kabajamaa isiniin jenna nagayaan nu tura. Ulfaadhaa galatooma isinillee yeroo gaarii qabaadhaa. Yaa ayyee ulfaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Media marii obbo Gaaddisaa Muummichaa waliin godhaa turre kutaan lammaffaa inni dhumaa kanadhaa kanumaan xumuraa yeroo biraa mata duree gara biraatiin hanga walitti deebinutti sirba armaa gadii kanaan nagayaan nu tura horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Kondala together na dina biyarra khara pita tiya tugota kanaf dina werara male kondala miti kutu atorara kormo bifa kondala korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu kormo bifa kondala korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu osoga fa wala lan kame gutri sani osoga fa bikatan dal tutri sani osodina bukisu gerri chatri sani osoga fa siyasa hayyi chatri sani osoga fa arara jalatri sani osoga fa dubatan afoletri sani osoga fa hogansa nam sirritri sani osoga fa hogansa nam sirritri sani sila warkatani duga ofin dabani dina jalam bulani kormo bifa kondala korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu rama sakala kutena gatonga ba patete ne mogole nyate amalisa hamate kabab disa jabate ake kobani daman algabarami harkatu algabarse umu sira dirse umamni sira jabse kanatu dama kase korari te fagese chalchalanya ate kute kanaf daman kakate bitan koru lagate kora dangangalate kormo bifa kondala korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu korma la minjala ya tu kadini gurra sodatu bararamni hamate bishan tu biye batalabatu sigiga tagira bagolni dibe barachamni hamate madda margatu happata debisa tulonga tasana mayana tahorsiftu jirun dibe baragirsa buedu medani baktu aritele ndakabdu orum baragan kabdu kotatu jirun dibe baragantun hamati kayutu muchujata baragabsu derta injifana fagata kabsawa jirun dibe barayo masene halayan tane sene
Qomoo sarraa bakka garantaan hirkata akka gabaleen dhibee yoo wal kabajuu nafee yoo wal kabaluun dhufe kaayoo saba gubata wallaalaa nurraa cita kaayoo saa gurgurata kanaaf dabbeen nu dhibee kana tarkaa nu qaba dubbachuuf nama dhiba callisuuf nama guba kormoo biifa ondaana korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu lafeenya boona manaatu tole qeerroo korma biifa korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu riganii gayyaan taatu tole qeerroo korma biifa korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu goota lubbuu sabaam laatu korma biifa ondaana korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu teeseenaa rimminyaatu tole qeerroo korma biifa korma lammiin jala yaatu kadinni gurra sodaatu somayyaayyoo soma beela namurii soma yadeera somayyaayyoo soma beela namurii soma yadeera egereen kuufaa gabbinna soma beela namurii soma yadeera faffacaasun solbeelna soma beela namurii soma yadeera ititeegaa cina ta'e soma beela namurii soma yadeera fi bariisa hanga